raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Nagaan keenya fulaadhuma irraa sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jimaata amajjii bultii 24 bara 2020 hordofaa jirtan cufatte isinaa ga'u. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo yooyaa. Sagantaa keenya kaleessa galgalaatiin qabiyyee fi kaayyoo hiriira mormii Oromoota biyya Ameerikaa jiraataniin guyyaa irraa magaalaa Washington DC keessatti geggeeffamaa jiru. Qindeessitoota hiriirichaa fi miseensota boordii hawaasa Oromoo magaalaa Washington DC keessaa tokko kan ta'an Dr. Dassaalany Nagarii Guyyoo mariisifne erga isiniif dhiyeessinee booda itti fufuunis guyyaa irraa yeroo hiriirichi geggeeffamutti kallattiin hirmaattota hiriirichaa fi hooggantoota waldaalee hawaasa Oromoo konyaalee Ameerikaa garaagaraa irraa gara magaalaa Washington DC deemanii hiriira mormii duguuggaa sanyii yeroo ammaatti mootummaa kuneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamuun Oromoo irratti raawwatamaa jiru kan hawaasa addunyaaf ibsuu fi qophaa'e irratti qooda fudhatanii fi kallattiin bilbilee yaada isaanii kan isin dhageessifnu ta'uu dhaammannee adda galle. Kunoogaa akkuma dhaammanne waadaa keenya guutuun gara biyya Ameerikaa magaalaa Washington DC'tti bilbiluun odeeffannoo hirmaattota hiriirichaa irraa walitti qabannee dhiyaanneerra. Turtiin keessan nu faana haa ta'uuf kan isin hawwannu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee takkaa'u ogeessa teknikaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa mo'aa buubaatii gara sagantichaatti dhiyaadha. Hello. In Oromia. Ani xiiqii dhugaasaati raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan bilbilaa. Okay. Anta kodin ba anta kona itti. Ayyee. Anta kodin. Maal yanjite? Eeyyee kaleessa Dr. Dassaalany Nagarii Guyyoo odeeffannee dhiyeessinee turre akka uummanni Oromoo irratti argamuuf beeksifnee turre kanaafin arras haala isin keessa jirtan adeemsa hiriira keessanis irraa qoradhee uummata Oromoo dhageessisuuf isin bilbilee maqaa keessaniif haala hiriirri keessan itti deemaa jiru uummata Oromoof ibsaa. Maqaan koo hundumaan jedhamaan Washington DC anti haasaa jira marii nagaa baleffannaa mootummaa Abiyyi komaandii poostii godhee uummata keenya Maccaa fi Boranaa fi Gujii akkasuma giddooletaa jira. Horii kana immoo walli baankii FFM irraa argateeti kan nama keenya ittiin lola gaggeessaa jiru. Akkasumas ijoollee keenya barattoota Oromoo yuunivarsiitii biyya Amaaraa keessa jiranii sanyii duguuggaa irratti gaggeessaa jiru kana balaaleffachuudhaan mootummaa addunyaatti dhaabbannee jira. Bareedaadha. Oromoonni yeroo garaagaraatti Oromoonni biyya hambaa jiran sagalee nuuf haa ta'anii duguuggaa sanyiitu irratti gaggeeffamaa jechaa karaa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaas beeksisaadha turan gaasa sanaaf kun deebii taa'een adda addaa Oromoonni har'aan hiriira kanatti hirmaataa jirtan danuudha amma eessaa gara eessaatti deemaa jirtu? Waayit Haawusii isaanii walli baankii dhannaa IFM walli baankii dhannaa walli baankii FFM booddee State Department dhannaa achitti jennu. Ayyee.
Egaa hiriirri kun balaaleffannaa duguuggaa sanyii Oromoota lixaa kibbaaf giddugaleessa Oromiyaa amma guutuu Oromiyaa yoo ga'ee jiru kana hawaasa addunyaa beeksisuu gargaarsi mootummaa abbaa irree kanaaf akka hin taasisuudhaaf kan inni gaggeeffamaa jiru. Waraqaalee garaagaraas akkasiin qopheeffattanii jirtanan dhaga'eetu guyyaa kaleessa amma maal of hirkaa qabdu duguuggaan sanyii kun gaggeeffamaa jiraatuusaa ragaa maaliin mul'isuudhaaf deemtu? Ragaanii piicharii maanguddoo fakkeenyaa fi hamboo keessatti maanguddoo ijoollee Oromoo gargaaraa du'anii ijoollee yuunivarsiitiidhaa Abdii Waaqoo kan jedhamu kan du'ee harmeensaatti dhaabbataa jirtu isa qabannee jirra. Sanyii duguuggaa Oromoo Walloo irratti biyya naannoo maatii jiran isa dhuman kan fa'aa qabna. Adanoo baay'eetu jira gaa. Kan warra Qimaantis hin baaleeffanne kan jirudha. Jenosaayidii isaanii. Kan jenosaayidii gumuusis godhamaa jiru sin balaaleffannaa ofiin salfiruulii Walaayitaa Sidaamaa akkasumas Agawoo deeggarra kan jedhu qabna adanoo keenya baay'eensaa. Walli baankiin egaa horii kana akka laatee horiin laatamu kun maqaa uummata Oromoodhaan qabeenya keenyaan horii liqee horii kanaan liqii kana fudhatanii ittiin nama keenyaaf fixaa jiru. Kanaaf ijoolleen keenya ijoolleen Oromoos ta'uu ijoolleen sabaa sablammii waraana mootummaa keessa jiraatanii uummata isaanii kana fiixeerraa akka dhaabbatan akka yaadan mootummaan kun barbadaa yoo baate umriin isaa iyyuu fagoo deemaa jiru. Kanaaf ilmaan Oromoos ta'uu ilmaan Tigirees ilmaan Walaayitaa Sidaamaas kan biraas yoo jiraatanii uummata isaanii ajjeesuu akka dhaabbatanii mootummaan itti galagalchanii mootummaa kana walii gallee ofirraa akka geeddarruuf balaaleffatu dhaabbanni kun. Egaa guddoo bareedaadha dabalataan kan guyyaa kaleessaa Dr. Dassaaleny Guyyoo kan isaan natti dubbatanii dhaabbileen Oromoo garaagaraa falmitootni mirga namaadhaa kan akka Horn of African Genocide Watch jedhamuuf kanneen biroonis akka isaan irratti hirmaatan dubbatanii jiru. Amma Oromoota dhaabbilee akkasii keessatti hoogganan kana keessaa kan isinitti dhiyoo jiru yoo jiraatan dabalee isaaniinis dubbisuun barbaada yookaan ammoo isinitti agarsiisuu dandeessu. Haata konaa qabeetiin jecha. Haata konaa qabu. Haata konaa qabu. Dr. Dassa, reediyoo walabummaa Adaboota intarviisii gochuu barbaadu dubbisuun. Hello, sinin nagaa attam jirtu nagumaa? An nagaadha fayyaa nagaa keessanii. Nagaa galata waaqaani raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan sinin dubbataa jira Xiiqii Dhugaasaan jedhama. Mee haalli hiriira keessanii kun attamii akkasumas immoo gara kamitti deemaadha jirtu bu'aa attamii argamsiisuu danda'a isa jedhutti uummata Oromoof ibsitu jalqabaa ga'ee hojii keessanii maqaa keessaniin dhaggeeffattoota keenyaan wal baraatii marii keenya eegalla. Tole xinnoorraan fagaa natti dhaga'amaa hin jiru yoo hin dhaga'amaa? Hin dhaga'ama itti fufaa'ee. Ani maqaan koo Dr. Dastaa Yebaasaan jedhama. Hawaasa Oromoo kaaba Amerikaan bakka bu'ee hiriira kanarratti argameera. Tole. Jechuun hawaasa Oromoo kaaba Amerikaa dura bu'aa hojii raawwachiiftuuti. Guyyaa har'aa hiriirri qophaa'aa jiru egaa akkuma beekamu waggaa 3 booddee gara hiriiraatti deebinee jirra. Kunis immoo jaallanne otoo hin ta'in uummanni keenya nama keenyatti dhufee biyya bulchaa jira jedhee obsa guddaa gochaa ture. Jijjiiramatu ta'a nagaatu biyya sanaaf dhufaa kan jedhuun namni baay'een obsa guddaa gochaa ture. Garuu obsi kun homaa hin taane nama keenyadha jedhamee kan itti sirra taa'e muummichi ministeera Itoophiyaa garmalee uummata Oromoo miidhaa jira. Oromoo garaagara hiree gidiraa guddaa irratti gochaa jira. Keessuma keessaa waggaa tokko olii fi
Oromiyaan naannoo dhiyaa fi gara saawuzarniin kuni akka jirutti state of emergency jira kan inni jiru erga waggaa tokko olitti kana qabachuudhaan armiin muummicha ministeeraa wayimmoo mootummaa Itoophiyaa entire Wallaggaa arfan isaanii Gujii Booranaa Jibiraa guddaa irratti gochaa jira. Namoonni du'aa jiru. Namoonni gara dhaqan wallaalamaa jira. Namni ijoollee guddaa xinnoo dubartii ulfa jechuun hin jiru. Namoota baay'eetu dhumaa jira. Keessuma keessaa kan nama gaddisiisu ijoollee waggaa 5, ijoollee waggaa 6tu du'aa jira. Akka fakkeenyaatti yoo fudhannee dhiyooma kana gara Westi Wallaggaatti abbaas mucaan utoo waliin deemanii wattaaddarri Abiy rukutanii mucaan miilla isaa dhabee jira. Dubartiin gara hospitaalaa dhaqxu karaa irratti mucaa wajjin duutee jirti. Lubni otoo hojii isaa hojjetuu qabamee du'ee jiraatuun akka fakkeenyaati jechuudha. Kanaaf kana kan fakkaatan egaa waggaa 3 booddee gara hiriira kanaatti deemnee akka balaaleffannu nu godheera. Maaliif namni obsee dadhabee funyaa ol ta'ee kanaaf egaa amma balaaleffachuun dirqama ta'e jennaanii wanta biyya kana keessatti muummichi ministeeraa gochaa jiru mootummaa Ameerikaatti akkasumas immoo addunyaan akka baru sana saaxiluudhaaf jenneeti har'a hiriira baanee jirra. Kana duwwaa miti lammaffaan immoo ijoolleen Oromoo barachuudhaaf naannoo Amaaraa dhaqxee du'aa jirti. Gidiraa guddaa argaa jiru. Amma yoonaatti ijoolleen 10 akka du'anii konfirmii akka ta'e sooshaal miidiyaan adda addaa lafa kaa'anii jiru. Warri kaan immoo biyya isaaniitti deebina jennaan dhoowwanii warra isaaniin gidirsaa jiru immoo waa tokko adaba toon kennin tarkaanfii otoon fudhatiin hamma yoonaa cal jedhee taa'aa jira. Muummichi ministeeraas ta'ee warri naannoo Amaaraa jiranii waa tokko gochuu hin dandeenye. Kan baay'ee nama gaddisiisu ijoolleen barumsa barachuu hin dandeenye, warra isheetti deebi'uu hin dandeenye, warri kan argachaa jiran nama du'e bichaa fudhachaa jiru. Baay'ee nama gaddisiisa. Ijoolleen du'anii gara biyyaatti deebi'aa jiran ijoollee baay'eedha. Kanaaf kana kan fakkaate kana egaa addunyaatti ibsuuf saaxiluuf mootummaa Ameerikaa State Departmentii, World Baankii fi IMF bira dhaqnee wanta kana iyyachuudhaaf hiriirraa godhame jechuudha. Ayyee ulfaadhaa Dooktar baay'ee bareedaadha. Waggaa akkasii kana bara darbe jechuu kooti waldaan dubartoota Oromoodhaa biyya Ameerikaadhaa jiran hiriira akkasii qopheessanii turani. Haa ta'u malee yeroo sana namni danuun mootummaan kun mootummaa Oromooti. Mootummaa kanarratti hiriira ba'uun sirrii miti diina isin yeroo ittiin jedhantu ture. Oromoonni lixa Oromiyaa Maccaadhaa giddugaleessa Oromiyaa Konyaa Gujiif Booranaas yeroo isaan mootummaa kana balaaleffatan akka diinaatti yeroo Oromoon lakkaa'aa turetu jira. Kunis ammoo shiruma aangoonni mootummaadhaaf dabballoonni isaanii hojjetanii uummata sobaniiniti kun dhalate. Egaa waggaa tokko booda Oromoon bifa kanaan walitti dhufee sagalee isaa dhageessisuun waan guddaadha. Oromoon dogoggoroota akkasiirraa akka inni baratuuf mee isin maal jettu? Dabalataan immoo tokkummaa Oromoo irratti biyya keessattis immoo Oromoon tokkummaadhaan jabaatee akka qabsaa'uuf keessumaa Oromoonni biyya ambaadhaa turanii gara biyyaatti galan uummata sobuu irratti shoora olaanaa taphataniiru bifa garaagaraan sobamanii. Egaa warri biyya ambaas yeroo dheeraa fi callisaa turtanii amma gadi baataniitu bareedaadha. Garuu Oromoon biyya keessa jiru akka biyya ambaatiif fira hin qabnetti yeroon itti lakkaa'etu jira. Isa kanarrattis mee waan jettan yoo qabaattan jedhaa. Baay'ee fayyadaa boodigi dhugaadhuma dubbachuu fi warri ala kana turani aktivistoonni hawaasa Oromoo diyaasporaa jiran kana garaagara hiranii biyyatti deebi'anii. Egaa addana turanii gamaa gamanaa halkanii guyyaa gurra nidichaa turanii har'a garuu biyyatti deebi'anii. Bira taa'anii obboleessi isaanii, abbaan isaanii, haati isaanii, ijoolleen otoo gidiramaa jirtu afaan isaanii qabatanii jiru. Akkuma jette wanti guddaan jiru namni amma biyya sana biyya Itoophiyaa bulchaa jiru Oromoodha. Oromoo irratti hiriiran baanuu, Oromoo hin balaaleffannu, obsuu qabna kan jedhuun waggaa tokkoof lakkaa obsame. Garuu namni kan baruun isarra jiru tokkoffaa muummichi ministeeraa gaafuma dhufee aangoo qabatu warra kanaan dura harkaa fi miila ciraa ture gaafanii leellisatu dhageenye bira dabarree isa booddee sabboomummaanii gara qe'eetti nu deebise mandaratti nu gashe jedhee kunis bira darbame Wallagga dhaqee Wallaggaatti yoon du'ee warri kaan naannoo hundumaa Jimmaaf Wallaggatti wallalaa Jimmaa fi Arsiitti wallalaa kan jedhu akka kanatti
Kanaaf kana kan fakkaatu nagaa dubbadhee fixuu hin danda'u isanni gochaa ture kana yeroo ammaa kana immoo state of emergency kan beekamtii hin qabne intaayir Wallaggaa zoonii Arfanuu Guujii Boorana irratti facaasuudhaan namoonni gidiraa guddaa argaa jiru, du'aa jiru. Ijoolleen mana barumsaa naannoo Amaaraa dhaqanii achitti du'aa jiru. Kanaaf namni kana hubatee yeroo ammaa kanatti wanti uummata Oromoo irratti godhamaa jiru way jiraachuu way baduu ta'uusaa baree inni obsa gochuu qabmaa han biyya bushaa jiru nama keenyadha inni jedhu kun hojjechaa jiru maaliif hojii inni hojjechaa jirurraa sirriitti waan argameefi amma Oromoon wal qabatee kaa'ee waan ta'aa jiru kana balaaleffachuu baannaan way baduudha way jiraachuudha jireenyaaf badinsa keessadha kan jirru kana uummanni Oromoo baree wal qabatee ofirraa kaasuu qabaa jedheetanii ergaatee dabarsa. Tole gaaffii tokko qofa isinii dabalee nagaa isinitti dhaammadha. Egaa Oromoon jaarraa tokko oliif qabsoo godhaa turuunsaa dhugaadha. Keessumaa gandoottan 40 darban ammoo jaarmiyaa tokko jalatti ijaarameetu qabsoo godhaa ture. Erga jaarmiyaadhaan ijaaramees bara 1991 sobameera. Baranas sobameera. Egaa somni kunii fi Oromoon goyyoonfamuudhaan bara baraan hiriira ba'uu fi iyyuu kanarraati hafuudhaaf kaayyoo qabsoo galma qabsoo bilisummaa Oromoodhaa beekuutu murteessaadha. Namuu kara deemaan dhufee akka hin somnee fi isa kanaafoo maaltu ta'uu qaba Oromoon attamitti jaarmiyaa tokko jalatti kaayyoo tokko jalatti kaayyoo dhugaa kan bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaaf mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaa dhaabbatudha. Qabsaa'onni Oromoodhaa ganamaa kan aarsaa lubbuuf qaamaatti baasan sun bu'uuressanii darban galmaan ga'uuf maaltu ta'uu qaba kanarratti dhaammadhuutiin xumurraa Dooktar. Egaa atuu dubbattee Oromoon waggaa 150 goomaa ture. Bara Haile Sillaaseetii jalqabee yoo ilaallee waan umurii keenyaan agarree Dargii Wayyaaneen hundumtuu akkuma kana nu goontaa turani. Dhugaadhaan yoo dubbanne Oromoon har'a duwwaa miti kan inni aangootti ba'ee duras aangoorra ture isaanumatti nu gurguree darbe. Ani umurii koo keessatti bara Haile Sillaaseedha jalqabee hamma ammaatti sirna biyya sana keessatti deemaa turan hundumaa argeera. Inni amma ta'aa jiru kun immoo akka kana Oromoo lafarraa fixuuf Oromoo balleessuuf kan amma kana carraaqe takkaarree hin agarre. Dhugaa dubbachuuf Oromoo kana baruu qaba. Erga waggaa tokkoof walakkaa muummichi ministeeraa dhufee aangoo qabateetii Oromoof wanti ta'e tokkorree hin jiru. Oduu gowwoomsa waan adda addaa irraa kan hafee wanti Oromoo irratti ta'aa jiru Oromoo lafarraa balleessuuf sirna durii deebisanii dhaabuudhaaf kan lallabamaa jiru. Kana hundumaa isaa tokko tokkoon himuudhaaf yeroo isaa hin jiru hin bira darbaa. Kanaaf Oromoon inni biyya jiru qeerroon akka duriitti deebi'ee tokkummaa isaa jabeessatee wanta kana ofirraa kaasuun har'a boru iftaan kan hin jedhamne maaliif amma waan xaxamaa jiru Oromoo lafarraa balleessuudhaaf kan godhamaa jirudha. Warri diyaasporaa jiruu fi Oromoon wal qabatee waan ta'aa jiru kana sirriitti hubatee otoo Oromoon lafarraa hin badiin tokkummaadhaan ijaaramee waan ta'aa jiru kana sirriitti hubatee gadi baaneedhuma balaaleffachuu kana hiriira gochuu duwwaa osoo hin ta'in iddoo barbaachisutti qabatamaadhaan waan amma Wallaggaa intaayirii Walloo irratti Guujii Boorana irratti ta'aa jiru kana ijoollee umurii waggaa 5 miila kutanii sagadhiisan kana dubartii ulfaa jaarsolii umurii 80-90 lafa barbaadatti qabanii kan ajjeesan kana midhaan qotee bulaan akka gadi ba'ee waa hojjetatee hin nyaanne Oromoon beela'ee harkasaa akka inni kennu isa godhaa jiran kana hundumaa qabatamaan namni diyaasporaa jirrus hundumni keenya waan barbaachisaa ta'e walitti sassaabnee kana saaxiluun dirqama Oromummaati. Inni biyya jirus illee wal qabatee kanarratti hojjechuun dirqamadha. Kanuma ni uummata Oromoodhaaf dabarsuu barbaada. Hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo kan amma isin dhageessifne kun yaada hirmaattota hiriira duguuginsa sanyii mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaan Oromoo irratti raawwataa jiru mormuu fi hawaasa addunyaa fi ibsuudhaaf biyya Ameerikaa magaalaa Waashingteen DC keessatti jimaata irraa geggeeffamaa jirurraa argannee isin dhageessifnedha. Itti fufuunis haadha Oromoo hirmaattuu hiriirichaa akkasumas dursituu takkaa'u miseensa waldaa dubartoota Oromoo addunyaa kataate odeeffanne isinis muuziqaa ce'umsaa kana booda dubbii ishee aanfatti
Ammas turtiin keessan nu faana ta'u. Hello. Attam jirtu nagumaa? Nagaa eenyudha? Ana Xiiqii Dhugaasaati. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaa adda dinqee. Nagaadha. Nagaa. Barreen gaddaa siin dubbiseen ture natti fakkaata yeroo waldaan dubartoota Oromoodhaa addunyaa hiriira qopheessitanii turtan akkuma har'aa kanaa. Arras immoo hiriira tuudhaan dhaga'e meegaa irra deebi'aatii dhaggeeffattoota keenyaan wal baraatii qabiyyee hiriira keessan har'aa uummata Oromoof ibsaa. Maqaan kootiin kana Dheeressaa Kifilaa jedhama. Dhugaa keeti waggaa gahuu fi hiriira akkasuma ijaarsi dubartoota Oromoo addunyaa qopheessee akkasuma baanee turre har'as isuma sanatti fufee caalaatti immoo amma komaandi poostii biyya Oromiyaa keessatti bakka hundumaatti komaandi poostii labsee abiyyi ijoollee fixaa jira, nama fixaa jira, qeerra buqqisaa jira, nutumatti sanyii gurguddaa gaggeessaa jira. Kanaaf uummanni keenya wanta dubbatu qabu. Kanaaf addunyaan haa beeku kana jennee ammas kunoo addunyaatti sagalee taanee fi hiriira bahaa jirra Waashintan DC keessatti. Amma gara Waayit Haawusii kaanee gara World Baankiitti deemaa jirra. Achiin Steet Dipaartimentii dhaqnaa. Kanuma dhagaa. Kanaaf as jirra. Ayyee ulfaadhu adda dinqee egaati akkuma beekamu aadaa Oromoo keessatti eebbi dubartiin irra hin jirre jilli dubartiin irra hin jirre guyyaa baalli bakka dubartiin hin jirretti akkasumas ammoo sirna buttaa irratti yoo dubartiin hin jirre ayyaanni guutuu miti waan hunda keessatti dubartiin adda dureedha irreechas dubartiitu dura deema waan immoo baay'ee nama raaju bara darbe yeroo hundumtuu mootummaan kun mootummaa Oromooti jedhee faarsu mootummaan kun mootummaa Oromoo miti sirna kolonii deebisuuf jedha Oromoo fixaa jiraa jettanii dursitaniitu hiriira baatanii diyaaspooraa biyya alaati biyyatti gale keessas immoo dubartoota Oromoodhaa maallaqaan bitamanii Oromoo soban argaa hin jirru dammaqiinsi kun eessaa dhufe laata akka dubartiitti mee dabalataan immoo maal gorsitati uummata Oromoo bal'aa. Egaa uummanni Oromoo kan danda'u gochaa jira. Ani haadhadha. Haadha ijoolleeti. Haati ijoollee ishee deessee mana barumsaatti yeroo ijoollee ishee guddattee deebitee biyya isheef haadha isheef maatii isheef akka taatuuf malee akka ajjeefamte reeffa simachuuf gaggeeffachaa. Kanaaf haadholiin Oromoo yeroo hundumaa bohaa jiru. Yeroo hundumaa rakkataniiti guddisu ijoollee isaanii. Mana barumsaan geessan ijoollee makaraa meeqaanidha. Qabeenya qabaatanii miti. Diinni immoo sanyii duguuggaa uummata kanarratti gaggeessaa jira. Kanaaf waan fedhayyuu hoo ta'e irra caalaa haadholiitti dhagahama. Haadholii nuti bakka isaanii buune isaanii bo'aan jira. Yeroo hundumaa yeroo ijoolleen mana barumsaa dhaqxee guutuu annan bo'a addanaa. Kanaaf wal qabanneedhuma jabaannee kaanee isa dhumaa ofirraa darbachuu qabna. Inni tokko taa'ee boohan inni tokko ammata bira gahutti eeguun qabnu. Kanaaf Oromoon hundumtu bakka jirutti wal qabatee ka'ee ofirraa isa dhumaaf darbachuu qaba. Caasaa mootummaa sana Oromoo miti. Achirra jiraate afaan Oromoo dubbatees miti. Oromoo ta'ees miti. Yeroo darbe sinitti meera. Mangistuu Hayilamaariyaam Oromoodha. Haayila Sillaaseen karaa tokko Oromoodha jedhu. Nama tokko mormuu miti. Nama hoogganaa jiru qofa mormuu miti. Caasaa biyya sanaatti diigamuu qaba. Ijaarsa nafxanyaan ijaarrattee akka ishee taatutti biyya sana bitaa turteedha. Kanaaf kun diigamuu qaba. Oromoon biyya isaarratti abbaa biyyummaasaa humna isaatiin humnoomee of bulchuu danda'uu qaba. Waan ofiisaa barbaadu ofiisaa godhachuu qaba. Kanan jedha. Tokkummaan Oromoon kana sadhumaaf ofirraati fonqolchuu qabaa jette adde dinqee haa ta'uti Oromoon jaarraa tokko olii fi gabrummaa jala yeroo jiru qabsaa'uu dhiisee hin beeku bara Haayila Sillaasees bara Dargiis bara Wayyaanee 1991 ammas bara Koloneel Abiyyi Oromoon ni sobame qabsaa'ee hiriira ba'ee ilmaansaa qabsootti gabbareetu kaayyoonsaa jalaati atama goyyoma goyyomsa kana keessatti immoo shoorri Oromoota bitamaniis olaanoodha.
akkuma amma isin irra ba'aa jirtan biyyattis ba'amaa ture Oromoon dhumaa ture amma isatti xumura itti gochuu qabnaa jettu kana Oromoon akka kanaan dura akka hin goyyomneef mee ati maal gorsita akka haadha Oromootti? Gowwaamsuu hin qabu sossobamuu hin qabu horiidhaan bifamanis horiin amma argataniidhuma garuu seenaan kun immoo hin darbu damni isaan hojjetan immoo hin hafu. Kanaaf ammuma dhaabbatanii ofaa ilaalanii jedha warri horiidhaan garaa isaanii jedhanii uummata Oromoo ajjeesaa jiranii keessa makamanii warra Habashaatiin bitamanii warra kana gochaa jiran. Damni isaan hojjetanii isaaniifu Abiyyi keessumaa Oromoo ta'uu isaan beeku Abiyyi afaan Oromoo dubbata malee. Kanaaf dhaabbatanii ofaa ilaalanii ofuma isaaniifu sammuu isaaniifu waan godhan haa ilaalanii jedha. Uummanni Oromoo mootummaatti kana booda sobamuu miti waan isaaf ta'u amma bakka gahutti duubatti deebi'uu hin qabu dhaabuu hin qabu qabsoosaa wal gahee walumaan jafeessee haa geessifatu jedha. Tole egaa uummanni Oromoo takkaayyuu dhaabbatee hin beeku amma kan inni si gaafatuu barbaadu adda dinqee Oromoon qabsaa'eetu qabsoosaa galma dhumaa sana yookaan xumura isaa irratti dhaqee gufuun isa mudata. Kun immoo kan inni dhalachuu danda'e galma qabsoosaa kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo isa dhugaa walabummaa Oromiyaa bilisummaa Oromoo fi mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaa dhaabbatu sanatti akka inni hin akeekannee fi diinnii fi firri diina waliin dalagu kaayyoo qabsoosaatii Oromoo wallaalchisee warra jedhantu jira. Mee ati maal gorsita? Galmi qabsoo Oromoo eessa isa sanatti attamitti akeekkatee deemuu qabaa isa jedhu irratti yaada kennu qoodiin xumurraa marii keenya. Yoon sirriitti hubateera ta'ee gaalli isaa maadha qabsoon Oromoo galmi isaa maadhaa jedhu waan na gaafatte natti fakkaata. Oromoon aadaa qabaa. Oromoon gadaa qabaa. Oromoon seera qaba. Seeratti bulu qabaa. Akkatti wal filatu qabaa. Waan hojjetu beekaa. Garuu warra afaan Oromoo dubbatee afaan faajjii isaanitti uumaa jirutu uummata kana akka qajeelee hin qajeelle isaan gochaa jira. Galmi keenya gaafa biyyi keenya hankeenya taate gaafa ofii keenya of filannee wal filannee bulchiinsa mataa keenyaa qabaanne waan nuti barbaannu ofii keenya murteeffachuu gaafa dandeenyu galmi keenya isadha. Malee namoota afaan Oromoo dubbatan fidanii fuuldura kaa'anii abaluu Oromoodhaaf hin gaggeessaa isa jedhuuti. Biyyi suni haasaan ishee hin diigamne. Asitti immoo ni ijaarameeru isaaniif akka tolutti malee Oromoof akka ta'utti miti. Kanaaf uummanni Oromoo jireenya ofii isaa murteeffachuu danda'u qaba. Tole dhugaadhumatti ulfaadhu adda dinqee yoo yeroo arganne gara dhumaatti erga xumurtan isiitti deebiinsi odeeffadhaa yaada keef dhaamsa keef guddoon si galatoonfadhaa nagaatti. Tole fayyaa taasisu. Gaaruma hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu yaadii Oromoota hirmaattota hiriira mormii takkaa'uu balaaleffannaa duguuggaa sanyii Oromoo irratti mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa Koloneel Abiyyiin durfamuun raawwataa jiruu fi hawaasa addunyaas beeksisuu fi Oromoota kutaalee biyya Ameerikaa garaagaraa jiraataniin guyyaa irraa magaalaa Waashingten DC keessatti geggeeffamaa oolee qoratuuf gara hirmaattotaatti bilbilee yaadi arganne kanuma agammaatti sin dhageessinne kana fakkaata. Akka waliigalaatti yaadaaf dhaamsa hirmaattota hiriirichaa kan dubbifne kanaarraa waan guddoo akka baratan abdii guddaa qabna. Dhumarratti immoo ajjeechaan duguuggaan sanyii barbadaa'insi qabeenyaaf gochaaleen ammeenyaa Oromoo irratti mootummaa koloneeffataa Impaayera Itiyoophiyaa yeroo ammaatti Koloneel Abiyyiin durfamuun raawwatamaa jiru kun akka dhaabbatuuf Oromoon tokkummaan ka'ee waraana isaa waraana bilisummaa Oromoo jabeeffatuu qaba, hidhachuu qaba, wal hidhachiisuu qaba. Addatti immoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo ganamaa kan ayyoonnii fi gootonni Oromoo qareeyyiin lafa ka'an walabummaa Oromiyaa, bilisummaa Oromoo fi mootummaa birmaduu Oromoo fi Oromiyaa dhaabbatuutti fuuleffannee qabsoo keenya finiinsuun soba shirtootaa fi qaamota Impaayera Itiyoophiyaa jiraachisuu fi ilmaan Oromoo irratti yakka garaagaraa dalagaa jiranirraa kan nu baraaruu fi galma qabsoo keenyaas kan saffisiisu ta'uu beekne
falmaa keenya tokkummaan aafiniinsi nuu dhaammataa sagantaa keenya guyyaarraa armarratti kan obbaafnu ana xiiqqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.